Kaleessa Eliyaas Waaqayyo isaa eebbisu jecha amantoonni keenya bu'aan baay'ee akka irraa baratan abdiin keenya mee sagantaa itti aanu nuti. Tole egaa amma immoo kan itti fufu qophii addaa keessummoota waliin taasifnu ta'a. Dhimma dhalachuu gooftaa Yesuus ilaalchisee keessummoota qabna. Isaanis hubannoo barbaachisaa akka nuuf qoodan shakkii hin qabne Waaqayyo isaanii wajjin haa ta'u. Tole egaa amantoota keenya qophii keessummoota keenyaa hordofnee walitti deebina. Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. 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 Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Keessummaanis makana akkanaan hin jenne ganaan nufu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mee yeroo sagalee Waaqayyootti dhageenyudha. Bifa addaatiin jechuudha. Yeroo lallabaa isa yeroo kaan lallaba jennu har'a maqaa isaa jijjiirre kanaaf mataa keenya gadi qabannee waa'ee sanaatiif Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Waaqayyoon kadhannee jalqabna. Mee yaada keenyaan dhugumaa egaa guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dhalatedha waan ta'eef dhuguma dhalachuun isaa nu keessaan dhuguma dhalachuun isaa mana keenya keessaan yaada keenya keessaan qalbii keenya keessaa akka ta'utti mee dhuguma gara Waaqayyootti yaada keenya deeffannee Waaqayyo dhugumaan har'a akka inni nu barsiisuuf akka inni gara keenya dhufuuf Waaqayyoon wal wajjin hin gabaabsinee kadhanna. Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya guddaa goonee si galateeffanna. Galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Jabaa waan hundumaa dandeessu isa nuuf jettee nama taatee ulfina waaqummaa kee hunduma isaa dhiiftee gara biyya lafaa dhuftee dhalattee akka dhalatteen immoo gooftaa wanta baay'ee warra sirraa baratan barsiiftee gooftaa isaaniif immoo jaalala itti argisiiftee fannoo irratti duute. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Egaa gooftaa isatti raawwatte kana gooftaa har'a yaadataa jirra. Har'a yaa Waaqayyo gooftaa ayyaanessaa jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa dubbiidhaan duwwaatoo hin ta'in dhalachuun kee nu keessaan dhalachuun kee yaa Waaqayyo mana keenya keessaa akka ta'utti maqaa Yesuus Kiristoosiin atarra gara jireenya keenyaa kottu. Yerootti sagalee kee dhageenyu yerootti dubbii kee yaa Waaqayyo gooftaa dhageenyu kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin ati yaa Waaqayyo gooftaa koo qalbii keenya bani. Wanta yaada keenya keessa kaa'u malaa wanta qalbii keenya keessa kaa'u malaa wanta laphee keenya irratti hambisuu malaa laphee keenya irratti akka hambiftuuf si kadhanna. Galanni guddaan siif haa ta'u. Hirraafaa yeroo keenyaa qabadhu bara keenyaaf yeroo keenya qalbii keenya hundumaa fannoo kee jalatti nuuf eegi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa tole akkuma isinitti beeksifame guyyaa har'aa bifa addaatiin yerootti sagalee Waaqayyoo walirraa barannu ta'a. Isa kanaaf keessummoota qabadhee isiniif dhiyaadheera egaa fuula keessan duratti tarii eenyu taata keessummoonni keenya yeroo isaan ka'an argitu. Kanaaf har'a guyyaa har'aa keessummoota nama lama qabannee dhiyaanneerra. Isaanis tokko Pastor Dastaa Tarreessaa Fayii miseensa waldaa keenya tajaajilaa waldaa keenya kan ta'ani akkasumas obbo Lammeessaa Goshuu jedhamu. Isaanillee akkasuma qaama keenya keessaa tokkodha. Tajaajilaa barsiisaa waldaa Masarata Kiristoositti barsiisaadha. Kanaaf isaan kana lamaan qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf keessummoota keenya gara waltajjiitti affeerra. Hamileedhaan nuuf simadhaa isiniin jenna. Amilee.
Egaa waaqayyo sinaa eebbisu keessummoota keenyaan baga nagaan dhuftan jecha amma kanaa booda wanti nuyi goonu marii isaa wajjiniin geggeessina. Isin immoo akkuma dorgootan yaadannoo keessan baafattanii wanta isaan dubbatan wanta isaan nutti himan dhageenya. Kanaaf gooftaan sinaa eebbisu yeroo gaarii nuuf haa ta'u jenna. Keessummoota keenya wajjin qophii keenyatti fufna. Ishega keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaanna irra deebine waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Ishi galanni waaqayyo waaqa keenyaaf haa ta'u. Egaa har'a akkuma duratti dubbanne dhimma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti yaadota tokko tokko wal wajjiniin kaafne amantoota keenya akka hubachiifnu yaadota tokko tokko irratti akka wal wajjiniin haasofnuuf yaanneerra. Kanaaf isinillee isa kana kabajanii iddoo kanatti argamuu keessanis ammas irra deebi'ee waaqayyo sinaa eebbisuun isiniin jedha. Kanaaf amantoonni keenyas akkuma isiniin jedhe egaa yaada keessaniif qalbii keessan nuuf ergiftanii wanta isaan nuun jedhan wanta isaan dubbatan akka qalbeeffattan isin hafeerra. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Kanaaf yaada jalqabaa marii keenya yookaas immoo yaada marii keenya isa jalqabaa isaaniif kaasa. Kanaa booda isaan irratti yaada tokko tokko nuuf kennu. Jalqaba irratti Paaster Dastaan fa'aa akka isaan yaada kana nuuf laatan isaaniin nan affeera. Ayyaanni qilee dhalachuu Yesuus sababeeffachuun ayyaaneffama. Haalli jalqabbii kabaja ayyaana kana akkamii yoom akkamitti jalqabe macaafa wajjin waan wal qabatu qaba. Akkasumallee ayyaana kana nuyi akka maalitti kabajuu qabna nyaataaf dhugaatii irra kan darbe akkamitti ilaaluu akka qabnu amantoonni isa kanarratti yaada isaanii akka isaan nuuf laatan Paaster Dastaa fa'aa affeerra. Kanaaf yaada isaanii dhageenya. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Obboloota keenyallee yaada gaarii fi jabaa akkanaa gaaffii waan uummatattis ta'ee saba waaqayyootti waan gochuu qabnu beennee gochuu qabna yaada jedhuuni hubannoon akka uumamu bifa yeroo kaan goonu namni tokko ba'ee lallabuu barsiisuu irra hubannoon akka uumamuu fi gaaffiiwwan baasanii laatanii nummoo waan sana dubbifnee akka dhufnuufidha haala mijeessanii jiru. Isaaniin illee waaqayyo isaan eebbisu. Nu egaan amantootadha. Akka amantootaatti wanta goonu kamiifiyyuu qajeelfama kan irraa fudhannu sagalee waaqayyooti. Kanaafuu wanta goonu kamiifuu ayyaaneffannaas haa ta'u maal qajeelfama jireenya keenyaa isa ta'e macaafa qulqulluu wajjiniin wal qabsiisnee ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef wanti gaafataa jiran kun illee waa'ee ayyaana qilleetii jechuudha. Ayyaanni qillee kun yookaanis gannaa kun dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos wajjiniin wal qabsiifameetu ayyaaneffatama. Ayyaanni kun isa kanaafuu inni kun akkamittiin ilaalamaa isa jedhu kana yoom eegalee akkamittiin eegalee maaliif eegalamee macaafni qulqulluun immoo maal jedha? Nuti akka amantootaatti ayyaana kana nyaataaf dhugaatii dhumaanii ayyaaneffannamoo akkamittiin ayyaaneffachuu qabna waan jedhu qabaa. Gaaffiin isaanii yaada amantoonni akkamitti ayyaaneffachuu qabna jedhu dhumarratti yaada sana adres goonaa. Garuu ammatti akka keenyatti wanti nu ilaaluu qabnu tokko macaafni qulqulluun waa'ee guyyaa dhaloota Yesuus kanaa akka ayyaaneffan ajaja nuu laatu qaba. Tokko kana kan gaafachuu qabna. Inni lammaffaan immoo warri bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos warri Yesuus booda Yesuus qajeelfama isaanii laatee jireenya itti fufan akka waldaatti jiraataa turan sun waa'ee guyyaa dhalachuu Yesuus Kiristoos kana ayyaaneffataniiru isa jedhu laalla. Ittaansee waldaan seenaa waldaa kiristaanaa keessatti immoo abboonni amantii warreen duraa dhalachuu Yesuus Kiristoos kana ayyaaneffataniiru ka jedhu kaafnaa jechuudha. Kanaafuu gara isa kanaatti yommuu deebinu jalqaba irratti wanti nuyi arginu akka macaafa qulqulluutti tokko gooftaan Yesuus Kiristoos
guyyaa akkasii dhalate kan jedhu iyyuu beekamaa miti. Inni yeroo macaafni qulqulluun guyyaa akkanaa dhalatee ka jedhu jechuudha. Inni lammaffaan amantoonni jalqabaa guyyaa dhaloota Iyyeesus isaanii ayyaaneffatu hin agarru. Seenaan waa'ee kanaatiif ayyaaneffachuu isaanii iji wal qabatee nuuf kaa'ame hin jiru. Inuma keeyame hin jiru jechuudha. Isaanii sirna akkana raawwatu wanti nu arginu hin jiru. Dhimma macaafa qulqulluu keessatti guyyaan dhalootaa ayyaaneffatamu eeraman jiru. Isaan hunduu rakkoowwanii wajjin kan isaan eeraman. Fakkeenyaaf macaafa seera uumamaa boqonnaa 40 keessatti namni Yoosef abjuusaa isaa hiikee itti gaafatamaan warra biddeena qopheessanii kan mootichaa Fara'oon kan inni fannifame yookaan ajjeefame guyyaa ayyaana dhaloota Heroodis irratti mooticha irratti Fara'oon irratti jechuudha. Inni lammaffaan waa'ee macaafa Iyyoob keessatti argina waa'ee ayyaaneffannaa jechuudha. Ijoolleen Iyyoob ayyaana guyyaa dhalootaa kan ilma Iyyoob keessaa isa hangafaa achitu jiraniitu bubbeen mana isaanii irratti ciisee hundi isaanii dhuman. Kabran Kakwaaraa keessatti kan nuyi arginu Yohaannis Cuuphaan mormii isaa kan irraa murame sirna ayyaana dhaloota Heroodis utuu ayyaaneffatamu kennaa mucaan isaa gaafattee wajji wal qabsiifame mataa Yohaannis Cuuphaa akka anaaf kennamu gaafadha jedhiiti gaafadhotte gorsaati see laatteeni sana ta'e macaafa qulqulluu irratti waa'ee ayyaana dhalootaa wal qabsiise wantoonni nuyi arginu wanta kana wajjin wal qabatanidha jechuudha. Gara isa biyya keenya kanaatti yommuu laallu kan isaan kaasan kan ayyaana qillee jedhaniiti. Macaafa qulqulluuf qillee wanti jedhu kun waluun beekan hin jiru. Wanti qillee jedhu jechuudha. Uummanni keenya keessumatti uummata Oromoo gidduutti amma ayyaana kana yeroo dhaggeeffatanii miidiyaarra yommuu dhaggeeffatanii baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e kan jedhu namoota baay'ee xiqqaadha. Baay'een isaanii maal jedhu ayyaana qillee jedhu. Qilleen kun immoo muka keessaa balloo mukaa gidduudhaa muka qenqemanii baasanii akka kubbaa fakkaatu baasanii ishee sanaan muka batoo yookaan balloo qabuun rukutanii akka kubbaa miilaa kanatti iddoon goolii yookaan itti galtii dhaabbamee taphatamudha. Seera mataasaa qaba ayyaana sanadha jechuudha. Haa ta'uuti macaafa qulqulluu irrattis waldaa kiristaanaa keessatti godhamaa ergin turre amma gaaffii obboloonni keenya gaafatan kana keessa yoom eegale waan jedhu jira waan ta'eef isa sana kaasuun barbaachisaadha. Kanaaf godhamaa hin turre. Haa ta'uuti ayyaaneffannaa ayyaaneffataman baay'een isaanii walitti makoo adda addaa qaba. Wanta aadaadhaan qabu hawaasni hedduun wanta aadaa keessa jiran baay'ee isaanii achi as fiduutu jira. Fidanii itti makuu wayitu jira jechuudha waliin makuu. Gaafa waan aadaa isaanii sana qabatanii dhufan jechuudha. Kanaaf waldaa kiristaanaatiin dura sirnoota ayyaaneffatamaa turantu jira waggaa kana keessa guyyoota akkasii kana keessa akka aadaa warreen ambaatti jechuudha warra adiitti. Keessumattuu kallattiidhaan wal qabsiisuudhaa fi warra Roomaa biratti amantoota gara gooftaa utuu hin dhufiniin dura ayyaana ayyaaneffatamaa turetu jira. Ayyaanni suni ayyaana aduuti. Ayyaanni aduu suni sababii ganna bacaqii keessa akkuma isaan keenya jedhan jechuudha. Ganna bacaqii keessa ba'anii isaan akka keenya humiti ganna jechuun isaaniif ulfaataadha yeroo wintarii cabbii keessa irraa hafanii yeroo ifa arguutiif deemanitti ayyaana isaan ayyaaneffatanidha jechuudha. Kanaafuu gara amanuutti gaafa dhufanii keessumatti mooticha Konstaantiin gara 336dha wanti kun. Inni namichi kun namicha biyya Roomaa bulchaa ture kiristaanummaa amantii mootummaa isaa godhatee nama fudhate. Sababii sana namni hundumtuu kiristaana akka ta'uuf nama labsiidhaan dirqisiise. Sababii sana uummata dachee dhufe kana ammas guyyaa dilbata isa nu amma guyyaa dilbataati waaqeffannaan guyyaa dilbataa kana akka ta'ullee kan godhe namicha sana jechuudha. Labsiidhaan ta'e guyyaan dilbataa malee guyyaa sanbata amantoonni warri Israa'elis ayyaaneffataa turan waan ta'eef miti. Maaliif Sandee afaan faranjiitti dilbanni maalidha?
Sandeedha miti. Inni guyyaa aduu jechuudha. Guyyaa aduun itti waaqeffatamu ture jechuudha. Kanaafuu uummata biratti ayyaaneffannaan kun waggaatti godhamu kun baay'ee bal'atee waanta fudhatama argatee jiruu fi loltoota isaa fi irra caalaa warra naannoo paalaasii jirantu waaqeffannaa sana. Kan aduu sana jechuudha. Isa kanaafuu jara kana dhiisisuu waan hin dandeenyeef achi as fidee guyyaan dhaloota Iyesuus December 25 akka ta'utti labsa jechuudha. Kanaafuu wantoota kanaan dura godhaa turan sana waan baay'ee isaa qabatanii dhufanii maqaa itti moggaasanii Christmas Day godhanii jechuudha. Inniyyuu Christmasiidha malee dhaloota Iyesuus jedhamee miti jechuudha. Inniyyuu amma seena kan isaan dubbatan Christmasiin biraa hambisaniyyuu Kiraayistiidha. Iyesuusuma jechuudha. Masiin sun immoo uummanni bal'aan kan itti walitti yaa'u jechuudha. Kanaafuu wantoota achi keessatti godhaman baay'een isaanii garuu waaqeffannaa sanarraa achi dhufanii jechuudha. Meeshaawwan adda addaa gochaawwan godhaman baay'een isaanii achi dhufan. Fakkeenyaaf amma Christmas tree waan jedhu arginaa miti. Christmas tree jedhu namoonni. Christmas tree muka akka antinitti fidanii fannisanii yookaan immoo artificial isaa bitanii ibsaa itti godhanii ibsaa boggi jedhu kan itti godhanii maal jedhaniiti godhu. Mukkeen kunillee mukkeen everlasting warreen dandamato mukkeen hin duune mukkeen cabbiin biyyichaa muka hedduu isaanii akka isaan jiraatu hongoon isaan godhee gogaa fakkeessee baala caafachiisee darba. Garuu mukkeen adda ta'antu jira mukkeen cabbii dandamatanii baala isaanii qabatanii jiraatan. Kanaaf mukkeen sanaafidha jechuudha saganni godhamaafi kan ture. Haa ta'uti gara kanatti gara amantii kiristaanummaatti namoota isaa gaafa dachaafatu waan kaleessa qaban sana qabatanii maachimaas akkuma warran keenya ayyaanni kun ayyaana Kiristoos dhalatedha garuu ayyaana qileeti. Akkuma yeroo masqala garuu guyyaatti Yesuus fannifamedha inni akka walitti maknu sanaa jechuudha. Masqala lakkii garuu masqalii Yesuus miti garuu birraadha. Wantoota amantii duraan qabanii wajjin yookaan aadaa duraan qabanii wajjin walitti makanii adeemu sana mootichi kuni uummata isaa geggeessitoota isaa dhiibee Yesuusin waaqeffadhaa jechuu isa sana immoo dhiisisuu waan hin dandeenyeefi isa kanaan bakka buusisuu yaalee jechuudha. Kanaan garuu namoonni waan kaleessaa isaanii sana qabatanii dhufanii isa sana godhaa jiru. Kanaaf Iyesuus Kiristoos guyyaan inni dhalate murtaa'aa miti. Tilmaamaan maalirra dhaabbatanii tilmaamaniitu sana godhu yommuu sana hoolota bakkeetti eegu turanii naannoo sanatti yeroo itti bakkeetti hoolonni eegaman yeroo akkasiiti halkan bakkee bulanii kan eegan yeroo akkasiiti jedhanii waqtiin tilmaamanii barri itti lakkaa'amuudhaaf deeman bara akkasiiti barri mootiin akkasii bulchaa ture bara akkasiiti jedhanii tilmaama sanaanitu guyyaa herreganiiti malee Iyesuus guyyaa 2 3 yookaan 4 5 6 dhalanne amma faranjoonni waaqeffata yookaan ayyaaneffatanii darbaniiru. Nummoo warri Itoophiyaa kun har'a miti dheengadda. Nuni amantoonni keenya baay'ee waan iyyaanee fi guyyaa irraa kanatti adda barfame. Kanaafuu macaafa qulqulluu irratti ajaji akkasiis hin jiru. Namoonni kana godhaa turanis hin jiranii. Iyesuusis immoo waa'ee guyyaa du'a isaa akka yaadatanii wanti inni dubbate yoo jiraatellee waa'ee dhaloota isaa wanti godhames wanti inni godhaanu hin jedhes hin jiru. Garuu nuuni amantoonni isa kana gochuu qabna moo gochuu hin qabnu yoo hin goone ta'e immoo akkamitti gochuu qabna qabiyyeen sagalee waaqayyooti wajjiniin faallaa ta'an maal fa'aa keessa jira poozitiivili itti fayyadamuun immoo hin danda'amu kan jedhu dhumarratti walii wajjiniin ilaalla. Waldoonni kiristaanaa seenaa keessatti garuu baay'een isaanii kirismasii ari'achaa lolaa jiraatan waldaan. Hamma ammaattiyyuu biyya Ameerikaa keessa, biyya Jarman keessa, biyya Ingiliz keessa waldoonni kirismasiidhaan mormaa jiraatan jiru ammayyuu. Keessumatti warreen Puritaans jedhaman
dogmatically ittiin mormanii waaqa tolfamaadha. Pagan religionidha. Amantii waaqolii kan birooti. Kanaafuu nu isa waaqeffannu nuyi guyyaa sana ayyaaneffannu dhani ittiin mormaa warri jiraatan jiru. Haa ta'uti bara haaromsaatti warreen akka Luuter fa'ammoo nuti isa kana wayyeessinee hiika wayyaa itti laannee fayyadamuu dandeenya dhani muka sun jireenya haaraa nuyi akka Yesuusitti amantoonni jiraannu sana argisiisa jennee. Ibsaan kun waa'ee ifa Yesuusiin arganne argisiisa jennee ayyaaneffachuu dandeenya dhani wanta waldaadhaa wajjin walitti firoomsuuf hojjetan ni qabu. Kanaaf nu maal gochuu qabna akkamiin adeemuutu gaariidha isa jedhu dhumarratti walii wajjiniin ilaaluu dandeenya jechuudha. Ani gara kuwaasiin xumureera wanta dabalaa jechuudha. Baay'ee gahaa deebiseera Paaster Dastaanii gaaffilee baay'ee mudachuu waan qabnuufi gara isaanii deemna. Garuu wanti guddaan dhuguma wantoonni baay'een wal makanii Kiristinnaan dhaqee biyya lafaa wajjin wal fakkaataa waan adeemuuf dhugaan jiru maadha. Kana irratti isa jedhu barree darbuun gaariidha waan ta'eef adaraa keessan egaa sirriitti qabadha. Takka hin beeknu waaqa biiftuu warri waaqeffatu isuma fuudhanii fidanii naannollee hin gaafanne daddarbaa dhaloota irraa dhalootatti darbaa dhufe otuma hin gaafatiin waa amantii kana badaa qoruun gaarii miti jedhanii barsiisu waan ta'eef indee kana dhiisuun immoo dhiisuun cubbuu warri isaanitti fakkaatu jiraachuudha. Takka garuu otuma hin beekin warruma biyya lafaa kan isaan godhan duukaa marqinee mooqnee duukaa manyaannee Silumayyuu qaamni keenya kun biyyoorraa hojjetamte gara biyyootti kan nu harkisti gara samiitti ol nu harkisuu diddeessa caalutti booda waaqa kiristaanuma ta'uun keenya shakkisiisaa deemaa jechuudha. Kanaaf warroomti kaanuu ayyaanootumti kaanuu wantumti hojjetamuyyuu hundumti isaa amantaa fakkaata malee amantaa wajjin kan wal qabate fakkaata malee kan mana amantaa loonudha. Akkuma Paaster Dastaan sirriitti kaa'aniiru erga gooftaan waa'ee dhaloota isaa kana cimsee barsiisne ofiisaas kabajamu tochi keessatti hin argine adaraa waa'ee dhaloota koo kana dhiyeessimoo adaraa erga hin kennine erga bartoonnis immoo dhimma kana irratti hin barsiisne erga abbootiin amantootaas immoo dhimma kana irratti hin barsiisne keessumattuu amma waggaa 200 waa'een kanaan ka'u hundaa'u namoonni warri dhaloota kana kabajan waa'ee dhaloota moototaa waa'ee dhaloota Aramaawii warra jedhaman yookiin warra waaqayyoon hin beeknedha. Warri waaqayyoon hin beekne kun kan isaan godhan kiristaanonni immoo lakkii nuti kan hin godhudhanii gara waggaa 200 waa'een kanaan kaanii hin dubbatamnes suuta amantiin mana mootummaa yeroo seenaa dhufte jechuudha. Akkuma biyya keenyatti illee bara mootii Izaanaa kiristinnaan biyya Itoophiyaa galiidhama moototatu qabate. Kanaaf mootonni sultaana isaanii wajjin waliin qabaneema biyya lafaaf amantii walitti mooqanii laaqanii akka nuun galle godhanii nu xaxanii lafa nu kaa'anii wantoonni akkasii jiru. Kanaaf kiristaanni immoo addaan baasee otuu beekee otuu sirriitti hubate gaariidha isa jedhuufidha. Gaaffiin kun baay'ee kan namatti toludha. Nullee akka itti yaaduu nu barbaachisa. Anuma ollaan koo godhu kanuma abbootiin godhanii kanuma daddarbaa dhufe sana daddabarsuun otuu walii isaan qulqulleessin gaarii miti isa jedhu isa kana sinitti immoo barbaadna. Dhimma kana ilaalchisee Piroofeesariin tokko qorannoo qorate keessatti waan inni dubbate tokkoon dubbadha. Maal jedhe isinitti fakkaata? Amantiin warra waaqa tolfamaa jedhe. Maaksii yookiin immoo cimbilii isa jedhamu kana cimbilii kiristinnaa uffatee waldaa kiristaanaa keessa galee kan itti waaqeffamu jechuun ayyaana qilleedha. Qillee kanadha qillee immoo ayyaana qillee kanadha jedheetu kaa'e. Kanaaf kiristaanonni sirriitti itti yaaduu qabu. Waan godhu beeknee gochuu qabna. Anuma ollaan keenya godhu kanuma abbootii keenya godhan utuu hin ta'in macaafni qulqulluun maal jedha innee yoo itti yaadne baay'ee gaariidha. Yeroo nan biraanis waan nu fudhatuu fi gara isaatti deebinee gaariidha dhee yaada. Tole egaa keessummoota kootiin waaqayyo isin haa eebbisu yaada bal'aa nuuf kaaftaniittu kanarraa amantoonni keenyas wanta baay'ee akkas hin barattan abdii qabna. Gara qabxii keenya sichattaanutti yeroo darbinu Yohaannis boqonnaa 1:1-4 irratti hundaa'uudhaan Yohaannis gaafa dubbatu waa'ee gooftummaa fi waaqummaa Yesuus Kiristoos utuu hin dhalatiin hin dubbata. Kanaaf waa'een gooftummaa fi waaqummaa Yesuus Kiristoos kun utuu hin dhalatiin akkam ture
erga dhalate yoo akkam ture fakkeenyaaf Yohaannis keessatti yaadonni tokko tokko dubbatamaniiru. Sagaleen kun eenyuuf dubbatame yoo Yesuus Kiristoos ta'e kutaan sana irratti sagaleen sun maal ture jedha Waaqayyoon ture jedha. Jalqaba sagaleen akka ture kaa'a sagaleen sun immoo Waaqayyoon akka inni ture ifa namootaa akka inni ture. Kanaaf tariiti iddoo sanatti waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoositti dubbatame waa'ee isaatti dubbatame erga ta'eeti Yesuus Kiristoos erga dubbatame ta'eeti isa malee kan ta'e tokko jiru jedha. Kanaaf tariiti gooftaan Yesuus kun uumaadha yookaas immoo waa'ee gooftummaa isaa kanarratti jalqaba utuu biyya lafaa dhufeen dhalatiin gooftummaan isaa waaqummaan isaa akkam ture isa kanarratti yaada tokko tokko nuuf kaaftanii isiniin jenna barsiisaa lammeessaan fa'aa yaada isaanii akka isaan nuuf kaasan. Isa gaarii ofii isaa fudhateetu an keenya immoo amma sirriidha waa'ee gaaffii lammaffaa ilaalchisee waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos ammas takka wal nama jalaa dhooti waa'umsa amantii kun afurri waaqayyoos nama gargaaree abbaan isaas ittuma sissiiqee jechuudha. Gooftaa kana yoo sissiiqan malee sirriitti hin hubatani. Wal nama jalaadhaa waan ta'eef takka caafii tokko qabatu nama duraa babbada. Kanaaf gaaffii nama gaafatame kun waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos jalqaba irratti maal ture? Maaliif walakkaan tokko amma kana erguma inni dhalate qabee kan wantoota tokko jiru laalanii har'uma kana waanuma dhufe isaanitti fakkaata. Namuma qofaa akka nama ta'ettis bichaa kan yaadan hin jiru. Kanaaf xiqqoo ishee waan nama duraa rukuta waan ta'eef amantoonni keenya kana sirriitti haa qabatan isa jedhaniin gaaffii kun kan qophaa'e jalqaba irratti sagalee ture. Sagaleenis immoo Waaqayyo bira ture. Sagaleenis immoo Waaqayyuma ture. Sagalee makanatti immoo foon uffatee nama keessa galee immoo dhalate. Sagalee kana inni ture kun immoo jireenya isa keessa ture. Dukkannis immoo isa bira hin jiru. Inni jireenya kan kennudha kan jedhudha. Bakki kun kan inni argisiisu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen kun sagalee Yohaannis kan sirriitti kana kaa'e sagalee. Sagaleen kun Waaqayyo ture. Waaqayyo bira ture. Sagaleen kun Waaqa ture. Noogaa kalee waggaa 2000 fi har'a akka farajootaatti 22 ta'eera. Waggaa 2000 isa kana lakkaa'ama moo garasis ture? Nama jalaatu waliin dhaama. Kiristoos Yesuus inni jiraataan kaleessa inni ture arras inni jiru bara baraan inni jiraatu inni jiraataan sun isumatu waaqni guddaan samiif lafti isa hin dandeenye kun gara namaa dhufee nama keessa bulee immoo mul'ate fayyisuu kana argisiise malee inni isa duraati inni isa jalqabaati. Jalqaba irrattis immoo sagaleedhaan ture. Sagaleen kunis immoo Waaqayyo bira ture. Wantoonni ta'anis immoo hundumtuu isumaan ta'anii isa malee kan ta'e hin jiru erga jedhee Waaqniif lafti isumaan uumame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee makanaan lafti haa ta'u Waaqni haa ta'u samiin haa uumamu. Samiif Waaqa gidduu kan jirus immoo gargar haa ba'u. Ifa irrattis immoo dukkanni haa ta'u. Inni Kiristoos Yesuus achi keessa ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galaanonni gara tokkotti sassaabamaa. Isumatu kana godhe jechuudha. Warri lafa gogaan immoo gara tokkotti sassaabamaa. Isumatu sassaabe. Isuma kaleessa jiru. Isuma ture. Isuma arras jiru. Isuma waaqichuma guddaa sanatu arramoo nama fakkaatee foon uffatee nu gidduu bulee nutti argisiisee nurraa hirmatee waan jiru hundumaa nutti argisiisee nu barsiisee nu gorsee mootummaa isaatiif akka geenyu gatii nu kaffalee kana nutti argisiisuuf gara keenya dhufe jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf inni durumayyuu ture mootiidha. Mootii moototaati. Barri isaa dhuman qabu. Otuu hundumtuun jiraatiin, otuu hundumtuun ta'iin, otuu wanti hundumtuun argamiin isumatti ture. Jalqaba irratti jechuun jalqabuma dhabaqa isa gara soomtuun jiru wanti lakkaa'amu hin jiru. Jalqaba irratti kan ture isaa warra argaman kan ammoo kan fide isaa mootummaanis kan saati, teessoonis kan saati, inni kan bara baraati, kaleessas kan turedha, arras kan jiru, bara baraan kan jiraatu, waaqa hundumaa danda'u waan hundumaa hojjete ta'uu argisiisuudhaafidha jechuudha. Kanaaf guyyaa madhaloota isaa sana qabeetu isa jedhamu miti jechuudha. Inni anuma turedha jechuudha. Isa kana karaa qabu waan jedhu tarii paasters Dassaalii itti nuuf dabala. Isinuma bira jirra. Tariiti
Yesuusumti kun Yohaannis boqonnaa 5:19 irratti wanta dubbate qaba. Inni immoo maal jedhe ilmi ofuma isaatii homaa gochuu hin danda'u jedha. Kanaaf jechi kun tariitii sagalee jalqaba dubbatame sana wajjin waliin faallessu. Jalqaba irratti Yohaannis boqonnaa 1:1-4 irratti inni uumaa akka inni ta'e jalqaba akka inni ture dubbata. Asitti immoo deebi'ee Yesuusumti kun maal jedhe ilmi ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u jedha. Tarii isa kanarratti yaada maalii qabdu? Lammaffaa irratti itti dabalee gaaffiin ani isiniif kaasu waa'ee Iyesuus Kiristoos kanarratti waldaan amantoota garaagaraa jechuudha. Dhaabbileen amantoota garaagaraa yaadota garaagaraa qabu. Fakkeenyaaf ergamaa rabbiiti kan jedhan jiru. Akkasumallee iddoo biraatti immoo waldaan amantii biraan immoo gidduu galuu caalaa ni farada kan jedhan illee jiru. Kana yeroo jedhamu bakka isaa Maariyaam irraa akka inni dhalate Maariyaam immoo bakka gooftaa Yesuus kana buutee akka isheen namootaaf Waaqayyoon walitti araarsitu akka kanatti kan amanu jiru. Isa kana irratti immoo gooftaan Yesuus jireenyi karaan dhugaan anadha. Anaan malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhee dubbateera. Kanaaf yaadota kanatu jiru. Isa kana irratti tariiti maal jettu sin? Asumaan amma tokko jedheetan Paaster Dastaatti dabarsaa. Ani homaa gochuu hin danda'u inni jedhu